وفي نمن الرأرقمي جنابات إكتوها قباتو مالي بشان مني يجرم خنمن الرأ مكوني كيو بؤي فئان نمر بؤو كهمنان أطالو كيو إني بؤي ددبن بشان كن طهارة بشان كن يو أرقمي قامت إكتو وان نجسة هيفينيتي ددبي نمت أرقمي سان بكبوس في نمنا كنشاطو في مالي وان نجسة هيف جنابا يجون نجسهم ما في إكتمو حكمة ربتو بيكا بشان مني طاهرة وفتنا مليتون أن كل النتا في ملين نجسهم ما في الإكام بشان لما تا مذي يجان بشان أديت أتشي كما يادا نمر به يوم قلبي كي سوايادا يوكان بالبلان هاسهون إجا وأرقون يوكان هركا وقاقبون يوكان أكنوان به بشان أديت أتشي ويتما به كان قام صلاة الست ديس سمالي أتم بيت كن بشان كوني نجسة أكلم في جاية العالم نمي ويتما سمنا في جاني ديمي استنجابه أفتا قام صلاة التآنوسا فوري بشان تففج أسجد أفتا قام صلاة الآنو كجيني كنت تكون شك مسان فوراني تنقلاسني كن مذي جلما ودي كجر موصوني فينجان بودا كبو بشان أدي فينجان بودا بهو سن حكم فينجاني كبا بشان نمر بهو مني كجر طهارة مذي في ودي كجر نجسة استنجت الرابيما بكني تكمو بشان اتلانغلاسني جتشار نعم كوني غافي ألفاتا في بايج إمادا كهواسا كيسا جرو غافيني أبان مناتي فاتي منا ولما غلان أسيبي على إرغتي يسلين هكا دلايدي أسيب من إجارتي بودا واللبني كاني واللبني mana san qabeenya jidduu kanatti horatame san itti qoodatuun danda'amamoo kama isii tayaadha. Kuni ilaalcha hedduu keessa jira. Tokkoffaa waliigaltee jiraattu ilaallama. Deemi naa dalagi jedhee yoo ergate. Deemi naa dalagii jedhee yoo ergate. Waan dalaydu kana deemi naa dalagi manaan ijaaramna jedhee sharxii kanaan yoo biraa deemte qabeenyi kuni qabeenya walittiiti jedhama. Qabeenya adda isiin qabduu miti. Tokkoffaa isaa deemuuf eeyyama isaa malee hin ta'u. Isiin ala deemuuf eeyyama isaa malee hin ta'u. Isiin ala deemuu hin dandeettu eeyyama isaa malee. Inni qanii eeyyamu kana deemii ala deemii waan dalayde manaan ijaarannaa jiruun jijjiiranna jedhee yoo erge sharxii kanaan isillee hayyee waan dalage walittiin dalaganna jettee yoo deemte qabeenyi kun ka walqixaati jedhama. Qabeenyi kun ka walqixaati jedhama. Ka lammaffaa immoo yoo isiin inni deemi waan dalage sirran barbaadu yoo jedheen hubadha waan kana. Tokkoffaa deemi hiyyummaa kanarraa nu jijjiiri. Maadiyaa jirra magaalatti gallaa waan dalagi yoo jedheen sharxii kanaan asii deemte waliigaltee uumanii deemte jecha kanii kan haati manaa waliigaltee uumanii deemi waan as jiruun qabaate deeme yoo jedheen ishuu jettee yaada kana fudhattee deemte qabeenyi dalagan kun qabeenyi isiitiif isaa jedhama. Yoo kana waan tokko barbaadu deemifaa jedhu addatee dalagadhu waan ati dalayde irraan ga'u waan ati dalagatteen barbaadu yoo jedheen akkasitti eeyyame qabeenyi kun qabeenya isiiti jedhama inni eeyyama isiiti malee doljeera kallee irraa tuquu hin danda'u. Izan haala lamaan kana jira jechaadha. Haala lamaan kana warri gaafii kun kamiin keessa seenanii walii galanii sharxii kanaan deemnaa dalagi walitti mana ijaarannaa jireenya fayyifannaa yoo akkas ta'in deemtu jedheeni lakkisin barbaadu atummaan dalagadhu jedheeni haala kana qulqulleeffamee hubatamee bakka lamaan kanatti ilaaluun hin danda'amaa jechaadha. Waliigala dubartiin hojii tokkollee gabbaatee ala dalaguun
قريبا يدبني شروط قبا uffata gaarii uffata shari'aa uffatuu qabdi bakka dhiira walitti dabalamtu ta'uu qabu hojiin kunillee amala hojii dubartii hojii deemuu qaba bakki hojii kunillee bakka fitnaan ittiin sodaatamne ta'uu qaba ulaagaalee hedduu jira dubartiin gabbaatee dalaguuf eega abbaan manaa eeyyame jalqabni abbaan manaa eeyyamu eega abbaan manaa eeyyame uffata isiin laala shari'aan karaa isiin deemtuun laala shari'aan bakka isin ooltee dalayduu laala shari'aan hojiin isin maalii laala shari'aan kun marti karaan isin deemtu karaa nagayaa ta'u uffata nagaa uffatu hojii nagaa dalaguu bakki sunillee bakka rakkoon qabne ta'u hojiilleen amala dubartii wajji deemuu kun marti yoo guutame dubartiin gabbaatee dalaguu eeyyama qabdi bakka abbaa manaa eeyyame jecha dalagaa kan ammoo waliigaltee jiraatu murteessa naam kanaaf kabajamtoota daawwattoota keenya dhimmi kun baay'ee yakkisaa ta'e qabeenyi gariin immoo yeroo hedduu namoonni dhiiraa hedduun ijoollee ala deema warra diyaasbooraa jedhan kana namummaa isaaniitiif isaan hin fuudhan aqlii isaaniitiif isaan hin fuudhan diinii isaaniitiif isaan hin fuudhan bareedumsa isaaniitiif isaan hin fuudhan mallaquu qabaatu yoo mana qabdi magaalatti jechaa dhagahe yookaan immoo mallaqa lafaa qabdii dhagahe zarii isii warri isillee akhlaaqa isillee hin qoratu kuni dogongora guddaa amma argamaa jiru ijoolleen shamarran ta'e obboleen ta'e tadhaamu namuma sin gaafate mara namni yoo nama gaafatu nama kijiba sima jaaladhe siin jedha ka sin jaalatin كأخلاق كين بين ما سجالته كديني كين بين ما سجالته كجراوندي كي دودة بدوبة كي ما سر رجالته ما سبيكا كان أبجدش نمو سجالة أجرو كسطو جولين بي على جران فائدات أنفا برباد وجدش غريفة رانياتني وقاشنياتني قرانياتني لمنياتني تدربني كان في هيروموف درا هيروموف كيفتو درا nama kana eenyu beeka akkasuma immoo qabeenyi haati manaa abbaa manaa dura horatti biyya arabaa teettee waggaa 7 mana bitatti eegas immoo nama birootiin nikaa hiratti manni kun ka isii dhuunfaa malee kana micha kanaa ta'uu hin danda'u fakkeenya isiin duraan biyya waggaa 7 teettee mana bitatti magaalatti isin mana magaalaa qabdee dhagee miskiintichi mana san keessa taa'uu fedhaa isin nikaa hidhata manni sun seerattilleen seera biyyattiittilleen qabeenyi gaa'ila dura horame kaa dhuunfati malee kaa walittiiti miti kanaaf namoonni qabeenya qabdan obboleeyyanti jetta shamarranii ka jiru warri mana lafaa qabdan warri mallaqa qabdan namni isin fuuna jedhee isinitti dhufu kun mana kana argee isin dhufe moo isin argee isintu dhufe hubadha ammallee radhaama obboleeyyanti rakkoo guddaa ka keessa jiran san mana qabaattee jennaan ati mallaqa lafaa qabaattee jennaan warri si jaalanna jedhu nama 10 qanii ati lafa jirtu qanii ati biyya jirtu qanii ati waan qabne sin jaalatan kanaafuu namni waa qabdan shamarran waa lafaa jiraatan namni tokko si jaaladhe siin jedhe taanan mallaqa kiyaaf na jaalate moo mana kanaaf na jaalate jettanii hubatuu qabdan malee ariitiin qilleensan suuran viidiyoon kanuma wal jaalate yeroo parsantiin xalaaqa gara parsantii 70 ol deemaa jira warri fageenyarra wal fuudhan jiruun gaariin hin jiru namni mallaqaaf si fuudhe obboleettiitii qanii mallaqni dhabe sin barbaadu qanii atitti heerumtee fuulli kee qaqqajeelaa biyya arabaa jirtaa hin toltee qanii galtee qilleensa biyya keetti deebitee riyaalli jaan argattu sun hafee suuraan kee ka uumamaatitti si deebi'ee jedhe sirraa gurgurate si jalaa bada kanaaf jecha nama rabbi sodaatu nama akhlaaqa qabu nama guyyaa qiyamaa rabbi sodaatu nama zulmii sodaatu ta'uu qaba malee cufti namni si jaaladha jedhee marti si nyaatuuf malee si jaalatuuf akka hin taane hubattee egas parsantiin hedduu kun rakkoon jiru waan kana ta'eefi
ummanni dhiiralleen rabbi sodaadha. Rabbi naman dhiisu. Haqa namaa rabbi namaan dhiisu. Yoo ati intala namaa akkana goote intala teettu akkana ta'a. Jazaasti qabdii kanaaf ummanni dhiiralleen yoo fuudhuu barbaaddan duniyaan hin dhumatti. Hawwuun bara baranaa kana manoota meeqa diigame. Gamoo meeqatu diigame. Kabara akaakayyurraa abaabiyyee gahe. Duniyaaf yoo filatte duniyaan hin dhumatti. Bareedumsa yoo filatte bareedumsi dhibee tokkotti gubbaan bahee fokkisa. Wanni namni nama filatuuf akhlaaqa diinidha. Namummaa namaati wanni hin jijjiiramne akhlaaqa. Wanni bakka gaarii amantaas namaa keessa qabu akhlaaqa kanarra dhaabatee gurballee kanarra dhaabattee intalilleen rasuul rabbi sallallahu alaihi wasallam dubartii waa afurii fuudhamti jedhan. Aadatti namni dubartii fuudhuu barbaaduuf tokko waa afuriiti. Tokko kam amma haasaa jiru qabeenya isiitiif. Lama bareedumsa gaarii isin qabaatuuf. Sadi maatii gaarii isin qabaatuuf. Afur isin diinii qabaatuu fi fadfar bidaati diin. Milkaa'ita diin qabdu milkaa. Yoo rabbi carraa siin godhee afur walitti qabaatte. Ta qabeenya qabdu, ta bareedumsa qabdu, ta maatii gaarii qabdu, ta diinii qabdu. Afran yoo hireen sii godhe walis sii qabe alhamdulillah. Yoo afran hireen siin godhin carraan diinii filatu haa ta'u. Yoo ta diinii qabdu dhiiftee ta duniyaa filatte, ta bareedumsaa filatte, ta maatii gaarii filatte daaraa ta'e harki kee daaraa haa dhooftu jedhan. Taribati yadaaka harki kee biyyee haa dhooftu jedhan Nabi Muhammad san. Daaraa ta'e daaraa malee homaanuu gala namni biyyee dhaye yoo diinii dhiifte jedhanii shari'aan tan maraa walitti qabdu hin fuudhinaan jenne yoo maraa walitti hin qabamin jedhanii isinlee nama kanaa laallatuu qabdi. Gurballee nama kanaa laallatuu qaba. Maatiin namni intala kennuuf nama isaan gabbaruu danda'u. Nama biffee godhuu danda'u. Nama cidhaa san dhaggasuu danda'u. Nama maatii uffisuu danda'u malee namni kun intala teennaan maal nu ta'a waan laalchi maatii bira hin jirreef wanni kun irra deebi'amee wanni yaachisaa tahe ijoolleen biyya alaa deeman rakkoo guddaa keessa jedhan parsantiin hedduu xalaaqamtuudha. Parsantiin hedduu nyaatamtuudha. Parsantiin hedduu nama hedduu fayyaa dhabe, nama hedduu du'e, nama hedduu maraate, nama hedduu tartiin harkaa baate, nama hedduu umrii fixate. Yoo asii qanii deemtu waggaa 20 taate har'a waggaa 15 citeenna waggaa 40 carraa ilma horatuu baay'ee xiqqaadha. Carraa namni birootitti heeramuu baay'ee xiqqaadha. Kanaaf jecha wanni maatitti dhaamu kana dhaama. Dhaamsi maatii kadhumaa ijoollee teessan ala ergina rabbi sodaadha. Ta'achi jirtu harkaan nyaatina. Isin waggaa 25 intalli bareeddu. Yoo si biraa deemtee waggaa 35 40 taate inta waggaa 40 yoo qabeenya qabaatiin namni isii fuudhu hin jiru. Carrammaan isin heerumuutuu waa qabaatu irra kaayaa jedhama. Waggaa 25 si bira teettee 20 si bira teettee yoo deemtee ala deemte carraan isii heerumaa baay'ee xiqqaaqanii qullaa galte. Intalli heerumaa jedhu ala deemuun yoo qullaa achii galte carraa heeruma isii dhoogitee jirta. Fuuldura isii hamilee isii kuttee jirta. Atiin abballee akkuma nama waan tokko ji'umaan jiini kun sanyii, jiini kun madaabara, jiini kun geegessaa, jiini kun kaayaa, jiini kun haakimii, jiini kun haadhatu dhukkubsate, ji'a kaan abbat dhukkubsate, ji'a kaan ebalu akkas tahe waggaan isii kanumaan irraa dhumate. Obboleessa kiyya abbaa kee rabbi sodaadhu. Intala teetana mana itti ijaari, maatii gaarii itti ijaari, nama rabbi sodaate waan haasahametti dalagee itti milkaa'u rabbi nu haa godhu. Haga sagantaa itti aanu walitti deebinuun nagaan nu tura. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.